Tole barattoota kutaa kana irratti immoo cuunfaa boqonnaa kana qabannee isiniif dhiyaanneerra. Cuunfaa boqonnaa kana irratti bal'inaan kan nuti ilaallu qarooma addunyaa durii maal akka ta'e, qaroomni Mesopootaamiyaa maal akka ta'e, Mesopootaamiyaan eessatti akka hundoofte bal'inaan ilaalleerra. Mesopootaamiyaan sa'aatii bishaaniin dalagullee hojjechuu isaanii bal'inaan ilaalleerra. Akkanumallee naannoo galaana Efraaxisii fi Tigiriisitti hundeeffamuu isaanii yookiin immoo bu'uureffamuu warra Hindii Mesopootaamiyaa bal'inaan ilaalleetii turre jechuudha. Dabalataan qarooma warra sirna barreeffamaa warra Mesopootaamiyaa ilaalleerra. Innis kuniformii akka jedhamu isinitti himeen ture. Asirratti dabalataan qarooma Hindii fi Chaayinaa akka jirullee ilaalleerra. Qaroomi Hindii maalidha? Hindiin naannoo galaana Indusii fi Gaanjis jedhamutti akka hundooftee fi bal'inaan daldala adda addaa irratti kan hirmaataa turte ta'uu ilaalleetii jirra jechuudha. Qarooma Chaayinaas bal'inaan ilaalleetii turre boqonnaa kana keessatti jechuudha. Qaroomi Chaayinaa durii naannoo laga Yaang Tiizii fi Huwaang Hoo jedhamutti akka ta'e isinitti himeen ture jechuudha. Dabalataan dagaagina isaanii bal'inaan ilaalleerra. Akkasumas immoo dhiibbaa biyyoota alaarraa bilisa ta'uu isaanii fi haala bilisa ta'een daangaa isaanii eeggatanii jiraachaa akka turan ta'uu bal'inaan ilaalleetii turre jechuudha. Daangaa Chaayinaa guddicha akka amma isinitti agarsiisaa jiru kun yookiin kan darbe kun jechuudha. Adda biraan qarooma Giriikoo Roomaa akka jiru ilaalleetii turre jechuudha. Qaroomni Giriikoo Roomaa yookiin qaroomni Giriikii maal akka ta'e bal'inaan ilaalleerra jechuudha. Giriikoti ofii isaaniitiin Heelaanota jedhanii akka waamanii fi biyya isaanii immoo Heelaas jedhanii akka waaman boqonnaa kana keessatti ilaalleetii turre jechuudha. Naannoo magaalaa Kiireet jedhamutti bu'uureffamuun Meeditiraaniitti dhiyaachuudhaan dalaga isaanii dalagachaa turuu isaanii bal'inaan ilaalleerra jechuudha. Qaroomi Giriikotaa keessaas hayyooti hedduun akka jiran bal'inaan ilaalleerra. Hayyoota kanneen akka Pilaatoo, Sookiraates, Hippokraates hayyoota biyyattiin qabdu isaan gurguddoo ta'uudhaa fi Hippokraates namichi jedhamu yookiin Hippokraates hayyuun jedhamu immoo abbaa dawaa yookiin immoo abbaa qorichaa jedhamuun nama beekamu ta'uusaa boqonnaa kana keessatti bal'inaan isinitti kaaseen ture jechuudha. Namichi Herodotas jennu immoo seenaa barreessaa waan tureef abbaa seenaa jedhameellee akka waamu bal'inaan ilaalleerra. Hippokraates kan jennu abbaa qorannaa dawaa yookiin nama ture akka ta'e, akkasumas Hoomer kan jennu immoo barreessaa walaloo beekamaa akka turee fi barreessaa seenaa akka ta'e ni ibseen ture. Dabalataan Sookiraates, Pilaatoo fi Aristootil immoo hayyoota biyyattiin qabdu isaan jajjaboo akka turan bal'inaan waliin ilaalleerra jechuudha. Inni adda biraan Giriikii kan nuti beennu jechoota Giriikii fayyadamnu gosa barumsa siivikii fi hawaasa keessatti bal'inaan fayyadamnu keessaa tokko akka ta'e diimokiraasii kan jedhu biyya Giriikirraa dhufuusaa bal'inaan isinitti himeen ture. Innis jechoota diimoo fi kiraatas jechuu yoo ta'u, diimoo jechuun uummata jechuu yoo ta'u, kiraatas jechuun aangoo jechuu akka ta'e fi walumaa galatti diimokiraasii jechuun bulchiinsa uummataa akka ta'e bal'inaan isiniif kaaseen ture. Inni adda biraan qarooma Roomaa boqonnaa kana keessatti ilaalleerra. Qarooma Roomaatiin Roomaan handaara galaana yookiin qarqara galaana Tiibaar jedhamutti akka hundoofte bal'inaan boqonnaa kana keessatti waliin ilaalleerra jechuudha. Akkamiin biyyooti kun akka kufanii akka dadhabanis biyyoota akkamii wajjin wal akka dadhabsiisan bal'inaan walitti ilaalleerra. Ka'umsaa fi babal'achuu amantii kiristiyaanaa akka jedhu amantiin kiristiyaanaa akkamiin akka babal'atee fi bara giddu galeessaa keessa eegaluudhaan naannoo Filisxeemii fi Israa'elitti sirnaan akka babal'ataa ture bal'inaan isinii kaaseera. Hordoftoonni amantichaa kiristiyaanota akka jedhamanii fi amantichi immoo amantaa Pirotestaantii akka jedhamu, amantaa kiristiyaanaa akka jedhamu bal'inaan isinii kaaseera ture kutaa darbe keessatti jechuudha. Dabalataan itti fufnee kan ilaallee boqonnaa kana jalatti seenaa impaayera addunyaa bara giddu galeessaa akka jedhu fi impaayera Beezaantaayiniidha. Beezaan impaayera jechuun biyya mootiin yookiin mootittiin bulchan akka ta'e boqonnaa kana keessatti yookiin kutaa kana keessatti bal'inaan waliin ilaallee turre. Bal'inaan impaayerri Beezaantaayinii immoo maal akka ta'e waliin ilaallee turre jechuudha. Bu'uura diinagdee Beezaantaayinotaas bal'inaan ilaallee turre jechuudha boqonnaa kana jalatti. Xumura boqonnaa kanarratti egaa kaka'umsaa fi babal'achuu amantii Islaamaa akka jedhu waliin ilaallee turre jechuudha. Ka'umsaa fi babal'achuu amantii Islaamaa kan jedhu kana amantiin Islaamaa biyya Saawudii Arabiyaa bakka Makkaa jedhamu irratti bara dhaloota Kiristoos booddee bara 612 akka eegalee fi mootii isaanii Nabii Muhammad jedhamuun akka eegalame bal'inaan isinitti himneerra. Makkaarraa gara Madiinaatti akkamiin akka deebi'e yookiin bara 622tti akka deebi'ee fi yeroon bara isaan Makkaarraa gara Madiinaatti deebi'aa turan immoo hijiraa akka jedhamuu fi lakkoofsi baraa warri musliimaa fayyadamanis amma hijiraa akka ta'e bal'inaan boqonnaa kana keessatti waliin ilaalleeti ka turre jechuudha. Bal'inaan
kutaa kana ka ilaalee xumurre jechuudha. Amma gara cuunfaa boqonnaa kanaatti ka deemnu jechuudha. Cuunfaa boqonnaa kanarratti qarooman addunyaa durii harki caalaan qarqara laggeenii fi sululaa irratti bu'uura akka taasifatan qarooma Meesopootaamiyaa, qarooma Hindii, qarooma Chaayinaa, qarooma Giriikii, qarooma Roomaa irratti bal'inaan ilaalleeti jirra jechuudha. Kanneen laggeen akka Indusii fi Gaanjes, Ifraaxisii fi Tigriis, Yaangizii fi Huwaangihuu, Naayilii fi Tiibaarii bakka jedhamanitti akka hundaa'an bal'inaan boqonnaa kana keessatti waliin ilaalleeti turre jechuudha barattoota. Sababni isaas biyyeen gabbataa fi bishaan gahaa qonnaaf mijataa ta'e waan qabuufdha jechuudha. Qarqarri galaanaa kana irraa ka'uun sulula qarqara laggeenii, wiirtulee qaroomanii fi ogummoonni adda addaa itti dagaagan turan jechuudha. Bakkooti kuni gumaacha qarooman durii addunyaaf argamsiisan keessaa ragaa kan ta'u qarooman durii fi bifa adda addaa mul'achaa jiranidha jechuudha. Fakkeenyaaf qarooma Misir durii kutaa itti aanu keessatti gara fuulduraatti ni ilaaltu. Qarooman yeroo sana turan hanga ammaatti bu'uura ta'anii addunyaaf kataa'anii jiranii. Qarooma Nuubiyaa akka jennu yookiin qarooma Kuushota duriis boqonnaa itti aanu keessatti bal'inaan kan isin agarsiifnu ta'a. Isarratti akka ilaaltan abdii guutuun qaba. Qarooman addunyaa durii hedduu keessaa kanneen ardii Eeshiyaa fi Awurooppaatti dagaagan isaan gurguddoodha jechuudha. Isaan keessaa qarooma Meesopootaamiyaa, Giriik, Room, Chaayinaa, Hindii bal'inaan ilaalleeti turre jechuudha. Akkasumas qarooman yeroo sana hojiin isaanii qonna, daldala, kalaqaa fi ogummaa adda addaan kan dagaage akka ta'e bal'inaan ilaallee turre jechuudha. Akkasumas qarooman kanneen keessatti yaadrimee diimokiraasii, riippaabilikii, seera qorannoo dawaa, barreeffamootaa fi bobboca fa'aa bal'inaan ilaalleeti turre. Amantiin kiristaanaa jaarraa tokkoffaa dhaloota Kiristoos booda baha giddugaleessaa naannoo yeroo ammaa Filisxeemii fi Israa'el jedhamutti hordoftoota Kiristoosiin jalqabamee gara biyyoota adda addaatti akka babal'ates boqonnaa kana keessatti bal'inaan waliin ilaalleeti turre jechuudha. Gama biraan immoo amantiin Islaamaa bara 612 dhaloota Kiristoos booda naannoo Saawudii Arabiyaa magaalaa Makkaatti akka eegalamellee ilaallee turre jechuudha. Xumura irratti gilgaala gaaffii boqonnaa kana hojjenna jechuudha. Gaaffiilee armaan gadiif deebii sirrii ta'e dhugaa yoo dogoggora ta'e soba jedhii deebisii jira. Gaaffii tokkoffaan qonni bu'uura qarooma bara durii hundaatii jira. Eeyyeno kun maalirraa hubachuu dandeenya? Biyyooti hundi yookiin Hindii, Meesopootaamiyaa, Chaayinaa, Giriik warreen jennu hundi isaanii qarqara laggeeniitti kan hundeeffamanidha. Kunis biyyeen gabbataan qarqara galaanaa lagaa waan jiruuf sanarraa qonna irratti kan bu'uureffatee ture waan ta'eef dhugaadha jechuudha deebiin isaa. Gaaffii lammaffaa barreeffamni Meesopootaamiyaa durii haayirogiraafiksii jedhama jira. Barreeffamni warra Meesopootaamiyaa durii kiinifoormiidha malee haayirogiraafiksii miti jechuudha. Kanaaf sobadha. Lammaffaan. Sadaffaan amantiin Islaamaa naannoo gaanfa Afrikaatti karaa nagaan babal'atee jira. Eeyyeno karaa Eeshiyaa keessatti fi karaa Awurooppaa keessatti wal waraansaan haa babal'atu iyyuu malee Afrikaa bahaa keessatti karaa nagaa ta'een kan inni babal'ataa ture. Kanaafuu deebiin isaa dhugaadha. Hooggantoonni Beezantaayinii amantii kiristaanaa babal'isuu keessatti gahee guddaa taphataniiru jira. Hooggantoonni Beezantaayinii amantii kiristaanaa babal'isuu keessatti gahee isaan ba'atan agas maramni. Kanaafuu sobadha jechuudha. Qarooma jechuun aadaa, ogummaa fi muuxannoo hawaasni tokko jiruu fi jireenya isaa ittiin gaggeeffataa turedha jechuudha. Kun dhugaadha. Qarooman biyyoota kanneenii yookiin biyyoota olitti isiniif eerre kana kan isaan irratti bu'uureffataman ogummaa fi muuxannoo hawaasa sanaa irratti waan ta'eef deebiin isaa dhugaadha. Inni itti fufee jiru walitti firoomsiidha. Roga A roga B waliin walitti firoomsina jechuudha. Meesopootaamiyaa akka jedhu kanaaf as keessaa kamtu waliin firoomuutii danda'a akka jedhudha. Konstaantinoopil Riippaabilik Diimokiraasii Loogogiraafiksii Kunifoormii Haraphaa Makkaa jira. Meesopootaamiyaaf as keessaa kan maachii godhu yookiin immoo kan deemu isa kamidha akka jedhudha jechuudha. Kan Meesopootaamiyaa kunifoormiidha jechuudha. Sirni barreeffama isaanii kunifoormiidha jechuudha. Hindii duriin immoo maaliin beekama? Hindii duriin maaliin beekama akka jedhudha. Harappaadha jechuudha. Inni adda biraan Chaayinaa durii akka jedhudha. Chaayinaan durii immoo loogogiraafiksii barreeffama jedhuun sirna barreeffamaa loogogiraafiksii jedhamuun kan beekaman yogguu ta'u, Beezantaayiniin immoo maaliin beekama? Konstaantinoopiliidha. Magaalaa isaanii Konstaantinoopiliidha kan Empaayeera Beezantaayinii. Kan Roomaa durii immoo maal jedhamuun beekama? Roomaa duriin immoo Beezantaayinii Roomaa duriin immoo kan isaan itti beekaman Roomaa duriin immoo riippaabilikiidha jechuudha. Giriik duriin immoo maaliin beekamu? Diimokiraasiidhaan beekamu jechuudha. Haala kanaan walitti firoomsuutii dandeenya jechuudha. Gaaffii asii gadi deebii sirrii filadhu jira. Qarooma Meesopootaamiyaa durii qarqara galaanaa keessaa naannaa kamitti hundaa'e? Kunneen hundi qarqara galaanaadha. Indusii fi Gaanjes kan jennu qarqara galaanaa Hindiidha. Hindii ta'uusaa kun Hinduu inni jedhu kun nuuf eeruuti mala. Ifraaxisii fi Tigriis kan jennu kan Meesopootaamiyaati. Yaangitizii fi
Huang Hun ka Chaayinaati. Naayiliif Tigiriis ka jedhu hin jiru. Tigiriis qobaatti Ifraaxisii wajjin ka jiru malee Naayilii waliin miti jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa baadha jechuudha. Mootiin Mesopotaamiyaa seera labsuun beekamu ka ta'e isa kam jedha. Seera labsuutiin ka beekamu mootiin Mesopotaamiyaa ka ture Hamuraabiidha jechuudha. Mootiin yeroo sanatti ture. Inni adda biraan qarooma durii keessaa sa'aatii bishaaniin hojjetu eessatti kalaqame jira. Sa'aatiin bishaaniin hojjetu eenyuun kalaqame kan jedhu qarooma warra Mesopotaamiyaa duriitiin ka kalaqamedha jechuudha. Mesopotaamiyaanotaan ka kalaqamedha jechuudha. Impaayerri guddaan naannoo galaana Meeditiraanii jarra 5ffaa hanga 15ffaa bulchaa ture. Impaayera Beezaantaayinii ka jedhamu paartii darbe irratti waliin ilaalee ture jechuudha. Dhuma irratti namoota beekamoo bara qarooma Giriikii durii keessaa abbaa seenaa jedhamuun ka beekamu isa kamidha jechuudha. Abbaa seenaa yookiin immoo seenaa barreessuun ka beekamu Herodotasidha jechuudha. Herodotas barreessaa beekamaadha. Sookiraates immoo hayyuudha jechuudha. Hippokrates immoo abbaa dawaadha yookiin qoricha kalaquun nama beekamu ture. Pilaatoonis hayyuu ture jechuudha. Kanaafuu abbaa seenaa jedhamuun ka beekamu Herodotas ture jechuudha. Qarooma durii keessaa kan dhiibbaa alaarra caalmaan bilisa ta'e biyya kamidha jedha. Biyyooti Hindii, Giriik, Roomaan dhiibbaa alaarraa bilisa hin taane bal'inaan bilisa ka turtee fi daangaa mataa ishee ijaarrattee ka turte Chaayinaadha. Kanaafuu deebiin Chaayinaa ta'a jechuudha. Tole bartoota boqonnaa 4ffaa haala kanaan bifa bareedaa ta'een cuunfaa isaa yookiin immoo xumura isaa isiniif dhiyeessineeti jirra jechuudha. Paartiiwwan hangammaatti isiniif dhiyeessineeni. Paartii itti aanutti yookiin immoo yeroo itti aanutti immoo boqonnaa haaraa boqonnaa 5 qabannee isiniif dhiyaanna. Boqonnaa 5ffaa kana akka qabannee isiniif dhiyeessuuf yookiin seenaa Afrikaa durii maal akka ta'e, seenaan Kuushotaa, seenaan Nuubiyaa maal akka ta'e bal'inaan, seenaan Misir maal akka ta'e bal'inaan qabannee dhiyaanna. Kanaafuu peejii keenya hiriyoota keessaniif sheer, sabskiraayib akka taasisan isaan affeeruu hin dagatina. Ofii keessanis immoo yeroo yerootti nu hordofuu akka adda hin kunne yaada yoo qabaattan toora komentii keenya irratti nuuf kenna. Galatooma.